Nagaa nagaa maatiiwwan Abdii Fiiziksii Akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii egaa har'a immoo fiiziksii kutaa 11 boqonnaa lammaffaa kutaa lammaffaa qabadhee dhiyaadheen jira jechuudha. Kanaafuu kutaa har'aa keessatti kan ilaallu 2.2 graphical method of addition of vectors into dimensions or 2D egaa mata duree kana ni ilaalla jechuudha. Mala giraafitiin akkamitti vektoroota walitti hidhuu akka dandeenyu kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaafuu isinis chaanalichaaf keessummaa ta'an maal eegduree subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessan fi barattoota Oromiyaa guutuu biraa akka dhaqqabuuf gahee keessan baadhaa akkasumas caalmatti na deeggaru yoo barbaaddan immoo viidiyoo kee yommuu ilaaltan VPN banachuu hin dagatinaa. Isiniin jecha hamma kallattumaan qabiyyee keenya kan eegallu ta'a jechuudha. In physics, understanding vectors is like mastering a language that describes the physical world. Egaa fiiziksii keessatti waa'ee kalqabee hubachuu jechuun akka afaan addunyaa qabatamaa yookiin immoo addunyaa dhugaa ittiin ibsinu beekuuti yookiin immoo danda'uuti jechuudha. Egaa afaan itti walii gallu osoo hin qabaannu ta'e wantoota ibsuuf ni rakkanna turre jechuudha. Kanaafuu fiiziksii keessatti veektarii hubachuun maalidha jechuudha? Akka afaan walii galtee qabiyyeewwan fiiziksiitti nu tajaajila jechuudha. Faayidaa guddaa qaba. Kanaaf waa'ee veektaroota sirriitti yookiin immoo kalqabeewwan sirriitti beekuudhaa qabna jechuudha. Whether you are plotting a course across the ocean or calculating the shortest path to home, vectors guide the way. Egaa galaana garagaraarra yookiin immoo garboota garagaraarra daandiiwwan garagaraa yommuu saxaxan yookiin immoo yoo ilaaltan kan doonii irra deemu ta'uu danda'a, sararoota elektiriikii ta'uu danda'a, sararoota waayirii konnekshinii garagaraa ta'uu danda'a. Akkasumas iddoo garagaraa deemuudhaaf mana keessanii mana barumsaa mana keessanii iddoo hojii iddoo garagaraa deemuudhaaf karaa gabaabaa yookiin immoo karaa qaxxaamura kan jedhu sana kan itti fayyadamnu maalidha jechuudha. Hojiirra oolmaa veektarootati yookiin immoo kan nu qajeelchu veektaroota yookiin kalqabeewwanii jechuudha. When adding vectors they must have the same unit. Egaa veektaroota yommuu walitti hidhaanu callisneetuma akka lakkoofsota herreegaa sana walitti hidhuu akka hin dandeenye isinis ni yaadattu jechuudha. Yoo xiqqaate veektaroonni walitti hidhaan lamaan qaama fiizikaalaa wal fakkaataa bakka bu'uu qabu yookiin immoo yuunitii wal fakkaataa qabaachuu qabu jechuudha. Qaama fiizikaalaa wal fakkaataa akkasumas yuunitii wal fakkaataa kan qaban ta'uu qabu jechuudha. For example, you cannot combine a force in Newton with a velocity in meter per second. Fakkeenyaaf humna Niwutooniidhaan safarraa humnaa fi ariitii walitti hidhuu hin dandeenyu jechuudha. Kan walitti hidhuu dandeenyu humnaaf humna yookiin immoo velocity fi velocity, momentum fi momentumii kanadha jechuudha. Wal fakkaataa ta'uu qabu. The same is true for scalars. We can't add mass to volume. Kalqabeewwan bira yookiin immoo skaalariiwwan biras yommuu dhaqnu seera gunni hojjeta jechuudha. Fakkeenyaaf fageenyaa fi hanga waan tokkoo yookiin immoo qabee fi hanga waan tokkoo qabee fi dheerina waan tokkoo walitti hidhuu hin dandeenyu jechuudha. Qabee fi qabee walitti hidhuu dandeenya. Fageenya walitti hidhuu walirraa hir'isuu dandeenya jechuudha. Egaa inni kun baay'ee murteessaadha. In the graphical method, vectors can be moved parallel to themselves without altering their length or direction. Egaa veektaroota maloota garaagaraatiin kan walitti hidhaanu ta'a. Isa ni ilaalla. Mala san keessaa mala giraafitiin veektaroota yommuu walitti hidhaanu veektaroota hammaa fi kallattii isaanii osoo hin jijjiirin iddoo tokkotti sochoosuu dandeenya jechuudha. Hammaa fi kallattii isaanii osoo hin jijjiirin iddoo tokkotti sochoosuu dandeenya. Malli kun maal jedhama jechuudha? Translating a vector jedhama jechuudha. The method called translating a vector. Veektaroota iddoo tokkoo bakka biraatti yommuu sochoosnu without changing their length or their magnitude and their direction, it is called translating a vector. Egaa veektaroota translate gochuu yookiin immoo iddoo tokkoo iddoo biraatti sochoosuu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf iddoo kana veektarii A yoo qabaanne veektarii A kana ol butuu yookiin gadi butuu yookiin garasitti harkisuu dandeenya jechuudha. Hin dheeressinu kallattii isaa yookiin immoo kofa inni pileenii irraa uumu hin jijjiirru garuu bakka barbaanne gochuu dandeenya. Iddoo kana kaa'uu dandeenya. Veektarii dhuma isa jalqabaati jechuudha. Veektar Eedha. Hammi isaas kallattii isaas hin jijjiiramne. Iddoo kanas kaa'uu dandeenya. Garanattis butuu dandeenya jechuudha. Olis butuu dandeenya jechuudha. Isa kanaan maal jennaan? Translating a vector jennaan jechuudha. Mala kana gabaabsitanii qabachuu barbaaddan. This method involves moving the vector
to a different location without changing its direction and magnitude. Translating vector in kuni locationii yookiin immoo bakka itti argama vectorii tokko hammaa fi kallattii isaa osoo hin jijjiirin sochoosudha jechuudha. Translating a vector refers to a different location or movement of vector without changing its direction and magnitude. Great. To determine the vector sum or resultant of two or more vectors, there are two commonly used methods. Egaa vectorota walitti hidhuudhaaf yookiin immoo resultant vector isaanii barbaaduudhaaf maloota beekamoo yookiin immoo maloota gurguddoo lamatu jiru jechuudha. The first one is graphical method. Mala graafii kan jennuunidha jechuudha. Manni jalqaba inni lammaffaan mala algebraic kan jennuun yookiin immoo analytic or algebraic method kan jennuunidha. Kun immoo mala herreegaa fayyadamnee kan vectorota walitti hidhaanu ta'a jechuudha. Egaa kutaa har'aa keessatti kan ilaallu graphical method ta'a jechuudha. Graphical method yookiin immoo mala graafiitiin akkamitti vectorota walitti hidhuu dandeenya kan jedhu bal'inaan ilaalla jechuudha. The graphical method of vector addition finds the resultant vector by visually representing and combining vectors on a graph or diagram using their magnitudes and directions instead of relying on mathematical equations. Mala graafiitiin vectorota walitti hidhuu jechuun vectorota daanaalee geometriitiin bakka buusuudhaan yookiin immoo agarsiisuudhaan hidhaama isaanii kan bakka buusnudha jechuudha. Mala herreegaa fayyadamnee lakkoofsotaan kan deemu saayinii kosaayinii fayyadamnee yookiin immoo identitiiwwan mathematiksii garaagaraa fayyadamnee osoo hin ta'in maaliin bakka buusna jechuudha. Daanaaleedhaan yookiin immoo xiyyoota fayyadamnee vectorota yemmuu walitti hidhaanu yookiin immoo hidhaama isaanii daanaadhaan yemmuu agarsiisnu maal jedhama jechuudha. Malli kun graphical method jedhama jechuudha yookiin immoo mala graafii kan jedhamudha. For example, if we have vector A and vector B, the third arrow represents the resultant vector or the sum of vector A and vector B. Egaa vectorota lama A fi B kana osoo qabaannee jennu egaa maloota graafii keessaa isa tokkodha. Kuni triangle kan jennuunidha. Itti dhufnaan ilaalla. So bifa kanaan kuni A yoo ta'e inni kun immoo B yoo ta'e inni sadaffaan kun immoo I dawwaa vectorii yookiin immoo resultant vector yookiin R kan jennu san arganna jechuudha. Mala biraas fayyadamuu dandeenya. Inni kun immoo mala parallelogram jedhama. Ni ilaalla. A bifa kanaan, B bifa kanaan. Then vector A vector B immoo translate goone bifa kanaan kuni translationii vector B ti jechuudha. Sarara diimaan ciccitaan gara olii kuni. Inni kun immoo blue ciccitaan kun immoo translationii vector A ti jechuudha. Parallelograamii erga ijaarreen booda diagonaliin parallelograamii sanii A plus B ta'a. Isuma asitti arganne sana jechuudha. Inni kunii fi inni kun wal qixadha jechuudha. Fakka fakkeenyatti bal'inaan itti dhufna jechuudha. Navigating with vectors. Egaa waa'ee vectorota jireenya keenya guyyaa guyyaatiin akkamitti wal qabsiisuu dandeenya yookiin immoo ilaaluu dandeenya kan jedhu. Suppose you are walking 3 km north, then 4 km east. The total distance you walk is 7 km. But what if you want to know the straight line distance from your starting point to where you end up? Egaa fakkeenyaaf isin gara kaabaatti ammam deemtanii kiiloomeetira 3 deemtanii. Gara bahaatti immoo kiiloomeetira 4 deemtanii. Egaa fageenya walii galaa isin deemtan kiiloomeetira 7 ta'uu namni kamiyyuu ni beeka jechuudha. Garuu yeroo tokko tokko daandii qaxxaamuraa nu barbaachisa. Daandii qaxxaamuraa isin deemtan kana baruu barbaaddanuu akkam gootu? Egaa isa kanaaf deebii kan nuu kennu eenyudha jechuudha? Conceptive vectority jechuudha. So, graphical method helps you find this direct path which is shorter than the total distance. Egaa gaafii armaanutti gaafatamtan kanaaf deebii kan isinii kennu maalidha jechuudha? Waa'ee vectority yookiin immoo mala graafiitiin vectorota walitti hidhuutiin ni argattu jechuudha. Egaa karaan keessa sunis karaa fageenya waliigalaa 7 kiiloomeetira sanii gadi ta'a jechuudha. Mee haa ilaallu. Egaa jalqaba maal jenne fakkeenyaaf kuni namoota lama yoo qabaanne namni tokko asii ka'ee as dhufuudhaaf eessaa ka'ee iddoo kanaa ka'ee iddoo kana dhufuu yoo barbaade filannoo lama jira jechuudha. Filannoo lama jira. Inni tokko tu'aa kanarraa kallattiidhaan as dhufuu. Inni biraa immoo asii as dhufuu. Kiiloomeetira 3 maalittiin jedhe gara
kaabatti 3 kilometer to north. Then 4 kilometer to east. Erga as keessanii booda immoo gara eastiitti yoo deemtan sababoota garaatiif sababni isin namni kun maaliif as deema jechuu dandeessu iddoo kana wayii fudhachuu danda'a jechuudha yookiin immoo mana firaatti goree darbuu barbaade ta'uu danda'a jechuudha. So namichi inni jalqabaa asirraan bifa kanaan deema jechuudha. Bifa kanaan deeme iddoo kana ga'a kiiloomeetira 3 gara kaabaatti deeme kiiloomeetira 4 gara bahaatti deeme walii galatti kiiloomeetira 7 asitti jenne san deeme jechuudha. Namichi inni lammataa kun immoo kallattumaan qaxxaamura karaa kanaan deemuu danda'a jechuudha. Egaa karaan gabaabaa kun maal ta'a jechuudha 5 kiiloomeetira yookiin immoo kiiloomeetira 5 ta'a jechuudha. Egaa argitanii amma lakkoofsa xiqqaama waraqaa irratti yommuu buusnu xiqqaa nutti fakkaachuu danda'a. Garuu garaagarummaa kiiloomeetira 2 jechuun guddaadha. Guddaadha jechuudha. Kanaafuu garaagarummaa guddaa qaba. Egaa kun akkamitti argama? Herrega keessatti waa'ee Pythagoras theoremii yaadachuu qabdu jechuudha. Rog-sadee qofa sirrii tokko yoo qabaanne hypotenuse isaa barbaaduu yoo barbaanne maal ta'a jechuudha? Is equals to square root of a square plus b square. Egaa a fi b kun saayidiiwwan fakkeenyaaf 3 kiiloomeetiraa fi 4 kiiloomeetira bakka bu'an kana ta'uu jechuudha. Yeroo sana 3 kilometer square plus 4 kilometer square it is 25. So the square root of 25 is 5 kilometer. Egaa displacement keenya yookiin immoo karaan gabaabaan keenya isa kana ta'uu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Kanaafuu bu'aa guddaa veektarii agarsiisudha jechuudha. Iddoo kanatti there are 3 main types of graphical methods of vectorization. Mala giraafitiin veektaroota walitti hidhuudhaaf tooftaaleen yookiin immoo karaaleen nu gargaaran saditu jiru jechuudha. Inni jalqabaa triangle law of vectorization. Inni kun mala rog-sadee fayyadamnee veektaroota walitti hidhuudha jechuudha. Isa fakkeenya jalqaba irratti ilaalledha jechuudha. Kunoo maaltu uumama jechuudha dhuma irratti rog-sadeetu uumama jechuudha. Kuni veektaroota keenya nuu kennaman yoo ta'an riizaltaantiin xumura irratti argannu kuni roga kana ta'a. Rog-sadee waan uumuuf seerichi maal jedhama jechuudha? Triangle law of vector addition yookiin immoo hair to tail law ni jedhama jechuudha. Sababa jedhamuuf itti dhufnanii ilaalla. The second is parallelogram law of vector addition. Inni lammaffaan seera parallelogramiti jechuudha. Egaa seerri kunis akkuma argitan parallelogramii tu uumama jechuudha. Veektaroota kana eegeedha gara eegee yookiin immoo miila fi miila isaanii yommuu wal quunnamsiisnu akkasumas translate yommuu goonu diagonaliin isaa ida'ama keenya yookiin immoo resultant vectorii keenya nuu ta'a jechuudha. Sanarraa ka'eetti seerrichi seera parallelogramii yookiin immoo tail to tail method jedhame jechuudha. The third one is polygon law of vector addition. Ni sadaffaan immoo mala rog-baay'eetiin veektaroota walitti hidhuu yookiin immoo polygon law jennaan jechuudha. Sababni isaas veektaroota hedduu yoo qabaanne akkuma asirratti argitan ammoo asitti lama qabna iyyuu veektara tokko lama asittis tokko lama inni kun ida'ama isaaniiti jechuudha. Asitti garuu hedduu qabna 1 2 3 4 ida'amni isaanii isa kana ta'a jechuudha. The first one is triangle law of vector addition. Egaa inni jalqabaa kun mala rog-sadee fayyadamnee akkamitti kalqabeewwan walitti hidhuu akka dandeenyu kan nutti agarsiisudha jechuudha. The triangle law of vector addition states that if two vectors are joined hair to tail, their resultant is the vector from the tail of the first to the head of the second vector. What have I said? The triangle law of vector addition states that if two vectors are joined hair to tail. Egaa seerri rog-sadee kun maal jedha jechuudha? Veektaroota lamaaf hojjeta jechuudha. Veektaroonni lama yookiin immoo kalqabeewwan lama mataadhaa gara miilatti yoo wal qunnaman yookiin immoo mataa fi miilli isaanii yoo wal qunnaman resultant veektoriin yookiin immoo veektoriin ida'ama veektaroota lamaanii maal ta'a jechuudha? Miila veektarii jalqabaa yookiin immoo eegee veektarii jalqabaatii gara mataa veektarii lammaffaa yookiin kalqabee lammaffaatti kan ta'u ta'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? These are our vectors. There we have vector A and vector B. To add or to sum up these two vectors using triangle law, we have to place one of the vectors on the head or the top of or the tip of the other vector. Vectorii kana maal goona jechuudha? Tokko isaa kan barbaadan gochuu dandeessu. Yoo barbaadan B irra fiddanii A kaa'uu dandeessu yookiin immoo A irra fiddanii B kaa'uu dandeessu. Garuu
mataa veektarii tokkorra finneet miila veektarii tokkoo keenya jechuudha. Kallattii isaanii hamma isaanii osoo hin jijjiirin jechuudha. Xumura irratti erga mataaf miila isaanii wal qunnamsiisneen booda ida'amonni keenya yookiin immoo resultant veektariin keenya miila veektarii jalqabaati yookiin immoo kalqabee jalqabaati gara mataa kalqabee isa lammaffaa kan finnee miila isaa kalqabee tokkoffaarra keenya sanitti kan kaafamu yookiin immoo kan dheeratu ta'a jechuudha. To apply triangle law of vector addition, first you should place two vectors head to tail. Seera rog-sadii kana fayyadamtanii veektaroota walitti dhahuu barbaadan jalqaba veektaroota lamaan miilaa fi mataa isaanii wal qunnamsiisuu qabdu jechuudha. Yookiin immoo kan wal qunnamsiistan mataa tokkorra eegee isa tokko kaa'uudhaan ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf nuyi amma mataa veektarii A irra miila veektarii B finnee bifa kanaan wal qunnamsiine. Isuma kana fuunee teessarra keenya isa kana. Yoo barbaadan immoo A fiddanii birra kaa'uu dandeessu jechuudha. Resultant veektariin keessan hin jijjiiramu, kallattiin isaatis hin jijjiiramu jechuudha. So amma nuyi A veektarii jalqabaa goonee fudhanne B kana maal goone translate goonee finneet mataa veektarii A irra bifa kanaan keenya jechuudha. Egaa resultant veektariin maal jennee rare? It is from the tail of the first to the head of the second vector jenneen irraa jechuudha. Kanaafuu lammaffaa irratti wanti isin gochuu qabdan you should draw the resultant vector from the tail of the first vector to the head of the second vector. Then the triangle should be formed. Miila yookiin immoo eegee veektarii jalqabaarraa gara mataa veektarii lammaffaatti bifa kanaan sarartu jechuudha. Yeroo sana maaltu uumamare? Triangiliitu uumama jechuudha. Seerrichis kanaaf triangle method jedhama. Yeroo tokko tokko immoo hair to tail method jedhama jechuudha. Hair to tail method ni jedhama jechuudha. Hair to tail method maqaa kanaan illee ni waamama jechuudha. Hair to tail method illee triangle law ni jedhama jechuudha. Then bifa kanaan resultant vectorii keessan yookiin immoo A plus B keessan argattu jechuudha. Imagine you walk 5 meters to west to pick up a ball, then 5 meters south to place it on a table. Mee isin amma meetira 5 gara dhiyaatti kubbaa tokko fuudhuu deemta. Kanaaf kubbaan as jira. Kun nama tokko jennuun namni kun yookiin immoo mucaan kun gara maalitti? Gara lixaatti kubbaa kana fuudhuudhaaf meetira 5 deemee dhufe kun asirratti akka argitan jechuudha. Kubbaa kana immoo deemee dhufee teebilii kanarra kaa'uudhaaf garamitti deeme? Ammas meetira 5 gara kibbaatti deeme jechuudha. Walii galatti mucaan kun meeqa deeme? 10 meetirii deeme jechuudha. By using the triangle law, you can find that the straight line distance or displacement from where you started to where you placed the ball is the diagonal of the triangle formed by these two movements. Egaa karaa gabaabaan isin iddoo turtanii bakka amma kubbaa keessan kana ga'uuf isinitti fudhatu meeqa ta'a hojjettan mala triangle yookiin immoo mala hair to tail kana fayyadamtu jechuudha. Egaa meeqa akka ta'e isinis ni beektu. Asiin dhuftanii kubbaa fuutanii teebilii irra keessanii jirtu jechuudha. Kanaafuu iddoon dura turtan eessa ture? Iddoo kana ture yookiin immoo mucichi iddoon ture iddoo kana ture. Amma eessa jira? As jira. Sarara kana yommuu sararru displacement yookiin immoo ida'ama veektarii isa jalqabaa 5 meetira gara kara lixaatti deemamee fi ida'ama veektarii gara kibbaatti deemamee argachuu dandeenya jechuudha. Innis 5√2 meetirii ta'a jechuudha. Mala Pythagoras theorem sana fayyadamtanii kan argattan ta'a jechuudha. Kun hojiirra oolmaa triangle method yookiin immoo triangle law jechuudha. The second one is parallelogram law of vector addition. Egaa mala giraafii keessaa malli inni lammaffaan parallelogramidha jechuudha. Yookiin immoo seera parallelogramii fayyadamnee vektoroota walitti ida'uudha jechuudha. Seerri kun immoo maal jedha? It states that if two vectors are represented by adjacent sides of a parallelogram, their resultant is given by the diagonal of the parallelogram starting from the common tail of the two vectors. Seerri kun immoo maal jedha? Vektoroonni lama eegee fi eegeen isaanii wal qunnamuudhaan maalan jedhe eegee fi eegeen isaanii wal qunnamuudhaan yoo translate goone sararoota isaaniif waltarree ta'an ijaaruudhaan immoo yoo parallelogramii uumne diagonaaliin suni maal nuu ta'a jechuudha? Resultant vectorii yookiin immoo ida'ama vectorii keenya nuuf ta'a jechuudha. Sirriitti ibsina. Vektoroota lama qabna akkuma silaa. Vektorootuma silaati jechuudha. Kanaan fudhadhee sirriitti akka isinii galuuf maaliif deebiin keenya tokkuma dhufa waan ta'eef jechuudha. Mala triangles parallelogramis yoo fayyadamne here we have vector A and vector B.
Vector A fi vector B haa qaban. Sila maal goone heer to tailiidhaan wal qunnamsiisne. Inni maal jedhama jenne vectorii lama ida'uudhaaf. Vectorii lamaaf jechuudha inni kunis triangiliinis parallelogramnis kan walitti hidhuuf nu gargaaru vectoroota lama qofaaf jechuudha. Sila mataa fi eegee wal qunnamsiisne. Amma immoo miila fi miila yookiin immoo eegee fi eegee isaanii wal qunnamsiisna jechuudha. To apply this law, first we should place the two vectors tail to tail. Wantuma nama dubbachaa ture jechuudha. Seera kana hojii irra oolchuudhaaf jalqaba veektaroota kana lama maal goone akkuma jiranitti translate goone eega fi eegee isaanii wal qunnamsiisna jechuudha. Mee walaa qunnamsiisna. Kanoo bifa kanaan. Amma veektarii A'n asii veektarii dhuma B'n fidee iddoo kana kaa'ee jechuudha. Kun A'n asii B'n asii amma miilaaf miila wal qunnamsiiseera jechuudha. Okay. Then we should complete the parallelogram by drawing lines parallel to each vector. Amma immoo parallelograamii uumna jechuudha. Parallelograamii uumna jechuudha. Akkamitti parallelograamii uumna? Vector A vector B translate goona jechuudha. Kan vector A's parallelii ta'u gara kanaan uumna, kan vector B's parallelii ta'u gara kanaan uumna jechuudha. Hammi isaanis inni asitti uumamu B kana wajjin wal qixa, inni immoo gara kanatti uumamu A wajjin kallattiidhaanis hammaanis wal qixa ta'a jechuudha. Translate goona jechuudha. Mee translate haa goonu? A translate goone A prime jenneeniira, B translate goone B prime jenneeni jirra jechuudha. Kanaan booda amma parallelograamii guutuu uumnee jirra jechuudha. Amma kanatti kanaaf kan aanu maalidha jechuudha? Resultant vectorii keenya barbaaduudha jechuudha. The diagonal of the parallelogram drawn from the interface of tails of the vectors to the heads of the translated vectors represents the resultant vector. Egaa diagonaalii parallelograamii keenya iddoo vertexii eegewwan vectoroota lamaanii eessa iddoo kana gara mataa vectoroota nuti translate goone arganne haaratti jiru kun yookiin immoo diagonaaliin parallelograamii keenya salphumatti maal ta'a? Resultant vectorii nuu ta'a jechuudha. Kan rog-sadee wajjin waluma qixa ta'a jechuudha. Hammi maalii? Hammi vectoroota lamaan fudhannee wal qixa ta'e mala rog-sadee soo fayyadamtan parallelograamii soo fayyadamtan kan barbaaddan fayyadamuu dandeessu. Gatiin isin argattan garuu wal fakkaataadha jechuudha. Bifa kanaan A plus B yookiin immoo resultant vectorii keessan sararachuu yookiin argachuu dandeessu jechuudha. The third one is polygon law of vector addition. Mala roga baay'ee yookiin immoo polygonii jechuu ni dandeenya jechuudha. This law is applied if we have multiple vectors or if we have more than two vectors. Seerri kun kan hojiirra oolu yoo vectoroota lama ol yoo qabaanneedha jechuudha. Vectoroota baay'ee yookiin immoo vectoroota lama ol yommuu qabaanne polygon methodii fayyadamna jechuudha. Sababni isaas triangilis parallelograamis fayyadamuu dandeenya. Garuu adeemsa keessa walitti hidhaannee caccabsannee walitti fidachuu dandeenya. Parallelograamii yookiin immoo triangilii fayyadamne. Garuu yeruma tokkotti immoo xumuruu barbaaddan mala polygon methodii kana fayyadamtu jechuudha. It states that if multiple vectors are arranged hair to tail in sequence, the resultant vector is represented by the line connecting the tail of the first vector to the head of the last vector. Seerri kun maal ibsa jechuudha? Kalqabeewwan baay'ee yookiin immoo lama ol ta'an yoo qabaanne kalqabeewwan kana mataadhaa eegeetti wal qunnamsiisaa deemna jechuudha. Mataa tokkorra eegeessa tokko, ammas mataa tokkorra eegeessa tokko kaa'atii tartiibaan deemna jechuudha. Sanaan booda resultant vectoriin keenya yookiin immoo kalqabeen ida'ama kalqabeewwan baay'ee ta'e kuni eegee kalqabee isa jalqabaatii gara mataa kalqabee isa xumuraatti ta'a jechuudha. Eegee kalqabee isa jalqabaatii gara mataa kalqabee isa xumuraatti kan sararamu yookiin immoo kan argamu yookiin kan ka'u maal jedhama? Resultant vector yookiin immoo vectorii ida'amaa jennaan jechuudha. Ida'amee kan dhufe ta'a jechuudha. This method is used to add more than two vectors graphically. Egaa malli kuni vectoroota lama ol ta'an mala graafitiin walitti hidhuuf kan nu gargaarudha jechuudha. Fakkeenya vectoroota afur haa qabaannu. Vector A asii haa qabaannu, and vector B from here, vector C and vector D. Yeroo tokkoon vectoroota kan hunda walitti hidhuu yoo barbaanne vectorii kan barbaanne irraa jalqabneet mala heer to tail jenneen kana yookiin immoo mataa tokkorra eegee tokko kaa'atii deemna jechuudha. Amma vectoroota hunda xumuruutti jechuudha. To use this law, first we should arrange vector head to tail in sequence.
Mala kana fayyadamuudhaaf jalqaba irratti veektaroota hunda mataarraa gara eegeetti maal gochuu qabna jechuudha? Qindeessuu qabna yookiin immoo wal qunnamsiisuu qabna jechuudha. Isuma mala rog-sadee keessatti fayyadamne jechuudha. Head to tail kan jennuun kuni bifa kanaan. Fakkeenyaaf veektaroota kana nuyi veektar A irraa haa kaanu. Veektar A kunooti veektar A mataa veektar A irra finnee veektar B keenya kallattii fi hammisaa jijjiiramuu qabu. Mataa veektar B irra veektar C finnee keenya kallattii fi hammisaa jijjiiramuu qabu. Mataa veektar C irra immoo finnee veektar D keenya eegee veektar D keenya jechuudha. Sanaan booda maaltu nu hafare? Drawing the resultant vector. The resultant vector will be drawn from the tail of the first vector to the head of the last vector. Egaa resultant vectoriin eegee yookiin immoo miila veektarii jalqaba kan sararra jechuudha. Kan barbaadan irraa ka'uu dandeessu. Dirraa isoo kaatan, sirra isoo kaatan yommuu construct gootan jechuudha. Tokkuma isinii dhufa. Nuyi eerraa kaanee eenyurratti xumurre dirratti xumurre. Kanaafuu sarara asii amma asitti sararraa jechuudha. Veektariin kun eenyu bakka nu bu'are? Resultant veektarii keenya bakka nu bu'a yookiin immoo R kan jenne san bifa kanaan kan bakka nu bu'u ta'a jechuudha. The vectors form a polygon. Egaa veektarri kun maal uuman jechuudha? Rog baay'ee uuman jechuudha. Fakkeenyaaf veektaroonni kun hundi isaanii resultant veektarii dabalatee 1, 2, 3, 4, 5 egaa roga 5 qaba jechuudha. Roga 5 qaba jechuudha. Pentaagoniidha jechuudha. And the resultant vector represents the sum of all the vectors. R kan jenneen yookiin resultant vectorii kan jenneen immoo it is the sum of vector A plus vector B plus vector C plus vector D. Bifa kanaan kan fayyadamnu ta'a jechuudha. Egaa mala giraafii sadan isaaniiyyuu ilaallee jirra jechuudha. The other is subtraction of vectors. Veektaroota walirraa hir'isuudha jechuudha. Egaa veektaroota akkuma walitti hidhamuu danda'amu walirraa hir'isuunis ni danda'ama jechuudha. Baay'ee salphaadha. Mee miiniingii isaa maali? Define agoon. Subtraction of vectors is similar to adding vectors. But instead of adding, you are essentially adding a vector of the same magnitude but opposite in direction. Veektaroota walirraa hir'isuu jechuun veektaroota walitti hidhuudhaan garaagarummaa baay'ee hin qabu jechuudha. Garaagarummaan inni qabu veektarii tokkorraa veektarii tokko hir'isuu jechuun veektarii nuu kenname sanatti veektarii hammaan walqixa ta'e kan hir'iftuu sana jechuudha. Veektarii hir'iftuu nuu kenname sana hammasaa akkuma jirutti fudhanna. Fakkeenyaaf 5 meetiratu nuu kenname yoo ta'e displacement 5 meetira fudhanna jechuudha. Garuu kallattii isaa jijjiirra. Kallattiin nuu kenname east yoo ta'e westitti jijjiirama. North east yoo ta'e south westitti jijjiirama jechuudha. Okay, maal jechuudha ni ilaalla sirriitti. Which means bifa herreegatis immoo yommuu laallu vector A minus vector B mean vector A plus negative of vector B. Negative vectorii jechuun maal jechuu akka ta'e immoo qabiyyee darbe keessatti ilaalleerra jechuudha. Inni ilaalle yoo ta'e duubatti deebi'aati viidiyoo sana argachuu dandeessu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Mee veektaroota lama haa qabaannu Aaf ba'a. Here we have vector B and there we have vector B. Sila walitti hidhaane veektaroota kana amma immoo walirraa hir'isuu barbaanne A minus B jechuu barbaanne. Definition keenya maal jedha? A minus B is equivalent to A plus negative of vector B. Kanaafuu amma nuyi dursa eenyu argachuu qabna? Negative of vector B argachuu qabna jechuudha. Negative of vector B jechuun the vector which has the same magnitude as vector B but opposite in direction. Veektarii kalqabee baadhaan hamma walqixa qabu garuu kan kallattii isaa faallaa ta'e barbaanna jechuudha. Veektarichis maal godha yommuu tiraansileet goon isa kana ta'a jechuudha. Dheerinni isaanii walqixa sarartuu fayyadamtan yookiin sarartuudhaan kaasuu qabdu amma biin kun kallattii kanatti qajeela gara istiitti jechuudha. Negative biin immoo hamma walqixa kun yoo 5 ta'e kunis 5 jechuudha. Kallattiin garuu kun maalitti qajeele? Westitti qajeela jechuudha. Inni kun biin istiitti inni kun immoo westitti qajeela. Negative B arganneerra jechuudha. Kanaan booda walitti hidhuudha jechuudha. Yoo barbaaddan mala triangilii fayyadamuu dandeessu, yoo barbaaddan immoo parallelograamii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Lachuu ni danda'ama possible. Then amma A'tti negative B hidhuudhaaf
mataa A irra negative B finnee kaa'uudha jechuudha. Yookiin immoo mataa negative B irra finnee A kaa'uudha jechuudha. Lachuu tokkuma garaagarummaa takka illee hin qabaatu. N iddoo kana. N iddoo kana. Negative B finneet immoo mataa A irra keenya jechuudha. Bifa kana. Resultant vector keenya maal ta'a? From the tail of vector A to the head of negative of vector B ta'a jechuudha. Bifa kanaan. Kanaafuu salphumatti vectorii walirraa hir'isuu jechuun vectorii irraa hir'inu sana B'dha amma kan irraa hir'isaa jiru. Hir'istuun keenya B'dha. Hir'istuu sana kallattii ishii jijjiiruudha jechuudha waan biraa miti. B'n baatti yoo isinii kenname bifa kanaan isin lixatti jijjiirtu. Kaabatti yoo isinii kenname kibbatti jijjiirtu. Yoo maal ta'e yoo hir'isuu ta'e jechuudha. Sanaan booda maluma vector addition fayyadamtaniit triangle methodii yookiin immoo parallelogram methodii yommuu vectoriin keessan lama ol ta'e polygon methodii fayyadamtanii salphumatti walirraa hir'isuu dandeessu jechuudha. I hope sirriitti isinii ta'eera jechuudha. Okay, akka walii galaatti magnitudes yeroo tokko tokko ni gaafatamna jechuudha. Egaa qorumsa biyyoolessaa irratti yeroo tokko tokko sarartuu qabatanii protractor sarartuu akka qabatanii galtan gorfama jechuudha fiiziksii fi herrega keessatti. Egaa vektoroota mala giraafii fayyadamtanii hammaa fi kallattii isaanii exactly beekuu kan dandeessan sarartuu fi protractor akkasuma iskeelii keessan yoo beektanidha yookiin immoo yoo adda baafattanidha jechuudha. To find the exact magnitude and direction of the resultant vector, we have to use a ruler, scale qabaachuu qabna jechuudha. And protractor, isaan kana qabaachuu qabna. Isaan kana fayyadamnee akkamitti exact magnitude fi direction yoo gaafatamne argachuu dandeenya kan jedhu steepiiwwan muraasa ilaalla jechuudha. The first step is we have to draw vectors. Sarartuu fi iskeelii keenya fayyadamne iskeelii kan jennu fakkeenyaaf 1 seentimeetira waraqaa irratti vectorii humna 10 niwutaniidhaan yookiin immoo 100 niwutaniidhaan bakka buusuu dandeenya jechuudha. Plus we have to draw or we have to measure the angle using protractor. Kalqabee sana xiyyaan yommuu bakka buufnu pileenii tokkorraa yookiin immoo oriijinii irraa kofni isaa hammam akka ta'e maaliin barra protractorii fayyadamnee barra jechuudha. Kun steepii jalqabaati jechuudha. Second, draw resultant vector. Sanaan booda mala fayyadamtan irratti hundooftaniit triangilii ta'uu danda'a, parallelograamii ta'uu danda'a, polygonii ta'uu danda'a. Resultant vectorii draw gochuu qabdu jechuudha. Yoo polygonii fi triangilii fayyadamtan the resultant vector will be from the tail of the first vector to the head of the last vector. And if you used the parallelogram method, the resultant vector would be the diagonal of the parallelogram. Parallelogram method immoo fayyadamtan diagonaliin parallelogramii keessanii resultant vector yookiin immoo idaama vectoroota keessanii isiniif ta'a jechuudha. The third step is we have to measure the length of the arrows. Egaa arrowdhaan bakka buufna waan ta'eef length arrow keenya ni safarra. Then the angle of resultant vector using ruler and protractor. Length ruleriidhaan yookiin immoo sarartuu yookiin immoo ulee meetiraa fayyadamnee safarra. Resultant jechuudha. Protractoriidhaan immoo kofa inni oriijinii irraa yookiin immoo vectoroota jalqabaarraa uume kan barbaanne ni ibsuu dandeenya ni safarannaa jechuudha. Then conversion. Using your scale, you should change the lengths you've measured on a paper to actual magnitude of the vectors. Erga vectorii keessan yookiin resultant vectorii keessan draw gootaniin booda safartanii dheerina isaa fi kofa isaa erga bartaniin booda lengthii keessan gara maalitti jijjiiruu qabdu? Gara actual magnitude jijjiiruu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf isin seentimeetira tokko 10 niwutaniidhaaf bakka buusaa jirtu yoo ta'e asitti 5 seentimeetirii argattan
10 yommuu baay'istan 50 niwutenii ta'a jechuudha. Bifa kanaan actual magnitude isaa akkasumas direction isaa argachuu dandeessu jechuudha. Egaa walumaa galatti qabiyyeen irraa kana fakkaata jechuudha. Kutaa itti aanu keessatti immoo review questions 2.2 qabadheen isiniif dhiyaadha. Kanaafuu isinis amma ammaatti chaanaalii kana subscribing godhin jirtu taanaan maal akka ture subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like share gochuudhaan akkasumas viidiyoo kee yommuu ilaaltan VPN banachuudhaan deeggarsa keessan natti agarsiisa. Qabiyyee itti aanu kanaan hamma ol arginutti fayyaa nagaa naaf ta'a. Barnoota.